Yuunivarsiitiin Oromiyaa kora qorannoo idil addunyaa sadaffaa fi kan biyyoolessaa 13ffaa gaggeessaa. Kana irratti bu'aan qorannoo garaagaraa namoota biyya keessa fi biyya alaa akkuma ilaalaa jirtu qorannoo yookiin kora idil addunyaas waan ta'eef namoonni waraqaa dhiyeessaa jiru. Mata duree garaagaraati irratti jechaadha. Qorannoon kun kan gaggeeffamu akkamitti teekinooloojiin jijjiirama akka fidu, hoggansi irratti jijjiiramni akka dhufuuf immoo hammattoo hundaa kan hammatu, guddina hundaa wal hammatu akkamitti akka dhufu, hoggansi maal akka ta'u kan qabu irratti bakka afran kana irratti kan kennamaa jiru. Kanaaf isa irratti wanti dhiyaatu kun jireenya namaa fooyyessuu akka danda'u, bulchiinsa fooyyessuu akka danda'u, namni teekinooloojii wajjin madaquu wal baruu akka qabu, namni hundummoo fayyadamaa akka ta'u waan jiru kanarraa, diinagdeerraa waan jirurraa, hawaasummaarraa fayyadamaa akka ta'u akkamitti ta'uu danda'a, rakkooleen jiran maal kan jedhu kana inni duraa kana jechaadha kanas nu fide. Lammaffaa irratti immoo sagantaa si'achiin hojiirra oolchinutu jira. Yuunivarsiitiin Oromiyaa akkuma yaadattan duraan humna dandeettii hojjetaa mootummaa cimsuu, ogeessa leenjisuu, ogeessa bakkee yuunivarsiitiin kan kennuu hin dandeenye leenjisuu kana ture. Haa ta'u malee hojiin dabalataa kennameefii jira. Yoo yaadattan bara kana kaabineen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kolleejjiiwwan hojii barataan keenya gadaraan guddataa waan dhufeef fedhiin barsiisonni nuti barbaadnu manneen barnoota bu'uura boruu sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa keessatti guddataa waan dhufeef yuunivarsiiwwan biyya kanaa barsiisota ga'umsaan kennuu waan rakkataniif kanaaf kolleejoonni 13 sun Oromiyaa yuunivarsiitii Oromiyaa kana jalatti galanii hammatamanii dambiidhaan hundaa'anii nama akka barsiisan, namoota sartifikeetii irraa ka'ee hanga PhD akka barsiisan hojii jalqabee jira. Kuni barsiisota haaraa gara hojii dhufaniif. Gara biraatiin immoo barsiisonni amma hojii keessa jiran baay'eetu jiru. Barsiisonni kuni barsiisonni barsiisuuf ofii barachuu qabu jechaadha. Barnoonni daangaan qabu. Kanaaf isa kana akkaataan itti barachuu qaban haala pilaatfoormii dijitaal ta'een akka baratanidha. Isa san barsiisaa tokko isaaf paaswoordiin hin kennama. Qabiyyeen inni itti baratu qophaa'ee jira. Hoggansis akkasuma hoggansi barnootaa. Kanaaf lammaffaan isa kana jalqabsiisna. Guyyaa kanarraa kaasee hoggansaan jalqabna. Oromiyaa State Universitiin waggaa tokko eega barsiisee booda namoota kana hin qoraa. Kanaafuu ga'umsa barsiisan yookiin hoggansis ga'umsa horataa deema jechaadha. Kanaafuu sagantaan lammaffaa akkaataa dambii mootummaan naannoo Oromiyaa kolleejoota yuunivarsiitii jala galchee barsiisota haaraa jiran leenjisuu akkuma jiru ta'e kan hojjira jiran kana jalqabsiisna jechaadha. Hoggansaan jalqabsiisna. Sagantaan keenya lammaffaa kana. Sagantaan sadaffaa wanti itti aanee immoo booda jalqabnu egaa bara dijitaalaa waan ta'eef kolleejjii 3 keessatti yuunivarsiitii kana dabalatee damee kolleejoota kanaa keessatti akkuma Adaama irratti giddugala kompiitara 700 qabu hundeessine san ammas as keessatti laaptooppii gara 400 booda asitti kolleejjii kana keessaa hin kennina. Yuunivarsiitii kolleejootatti immoo Naqamteef akkasumas immoo Jimmaa irratti laaptooppii 400 achitti hundeessine. Isaan kun akka tokkoffaa barnootaaf hin ta'a leenjiif teekinooloojii irratti barachuuf. Lammaffaa immoo yeroo qormaataa barsiisonnis ga'umsa qormaataa yoo fudhatan isaaf hin oola. Barattoonnis amma qormaanni harki baay'een qormaataa toora intarneetiitiin kan qoramaa waan ta'eef kanaafis hin oola jechaadha. Kanaafuu hojii kana sadeen jechaadha. Jijjiirama olaanaa fida sadeenuu jechaadha. Kan dura yuunivarsiitiin hojiin isaa barsiisuu qofaa miti. Amma yuunivarsiitiin hojii baruu barsiisuu baay'ee hojjetaa dhufeera. Haa ta'u malee amma achiin qulqullina irratti xiyyeeffachuu qaba. Kallattiin barumsi keenya waggaa 33 irratti kallattii kabajamuun pireezidaantiin keenya kennanii barumsi keenya waliin gahuun qaqqabinni baay'ee deemnee jirra. Garuu qulqullina irratti xiyyeeffachuu qabaadha. Kuni yuunivarsiitii keessatti haa ta'u, yuunivarsiitii keenya amma keessa jiru kanatti haa ta'u, kolleejjii keessatti haa ta'u, sadarkaa lammaffaa haa ta'u, sadarkaa tokkoffaa irratti haa ta'u, bu'uura boruu irratti haa ta'u qulqulleeffaa irratti xiyyeeffata. Kanaaf amma firiin qorannoof qo'annoon amma dhiyaate kun
akkuma duratti kenne waan baay'ee irratti barnoota irratti jira, bulchiinsa irratti jira, teekinooloojii irratti jira, tajaajila irratti jira. Kanneen irratti bu'aan qorannoota kanarraa argamu waan kana hin jijjiiru jennee ilaalla jechaadha. Hojiirra akka oolan taasisuun hordofuun. Akka biyyaattis akka Oromiyaattis akka addunyaarrattis mata duree baay'ee murteessaa ta'e kan nuti filanne. Mata dureewwan kun wantoota gurguddoo arfan tokko of keessatti qabatee jira. Inni jalqabaa digitaalaayizeeshiniidha. Digitaalaayizeeshiniin yeroo ammaa kana addunyaarrattis akka biyyaattis akka Oromiyaattis xiyyeeffannoo guddaa fi jiruuf jireenyi uummata keenya isarratti xiyyeeffachaa kan jiru ta'uu isaati. Inni lammaffaan immoo hooggansa innovative leadershipidha. Akkasumatti leadershipii tun ta'in gaggeessaan yookaan hooggansa kalaqa irratti hundaa'e ta'uutu irra jiraata jedhameeti addunyaan kan ittiin deemaa jirtu. So innovative leadership irrattis xiyyeeffanneeti qorannoo keenya kan gaggeessaa jirru. Inni gara biraan immoo public service reformidha. Public sector yookaan public service reforming kunis baay'ee murteessaadha. Dynamic kan ta'e kan uummataaf hojjetu kan tajaajila sirrii ta'e kennu qabaachuutu nurra jiraata. Kana akka biyyaattis xiyyeeffannoo guddaatiin hojjetamaa jira. Oromiyaanis kan irratti hojii gurguddaa kan hojjechaa jiru. Yuunivarsiitiin keenya immoo gorsa mootummaa ta'uurraan kan ka'e dhimmi kun qorattoota biratti xiyyeeffannoo akka argatuuf mata duree kana walitti qabsiisnee filanne jechuudha. Inni arfaffaa waan hundumaa walitti immoo misooma itti fufiinsa qabaatu fi misooma hammataa ta'e waan lamas keessatti mataasa kan itti fufiinsa qabaatu ta'uutu irra jiraata. Misoomni biyya tokko hawaasa tokko akkasumas immoo hunda kan hammatu inclusive development kan jennu warra abbaa qabeenya duwwaa irratti kan xiyyeeffatu hin ta'in hunda warra harka qalleeyyii irrattis xiyyeeffannoo kan kennu akkasumas koorniyaa irratti dhiiraafis dubaraafis umuriidhaan dargaggootaaf maanguddootaaf xiyyeeffannoo kan kennu. Akkuma beeknu imaammanni amma biyya keenya gaggeessitus dhimma kan irratti xiyyeeffata jechuudha. Inclusive developmentidha kan gaggeessaa jirru. So mata duree kana irratti qorannoowwan naannoo 28 kan dhiyaatanii qorannoowwan kun hayyoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran, yuunivarsiitii biyya kana keessa jiranii fi international yuunivarsiitii adda addaa keessa biyyoota adda addaa keessatti yuunivarsiitii keessatti hojjetan, imbaasii keessa kan hojjetan akkuma argitan onlaayiniidhaan amma kan dhiyaachaa jiru. So qorannoo kun barbaachisummaan isaa kanaaf waggaatti takkaadha kan qopheessinu marii akkasii kana. Takka gaafa qopheessinu beekumsa addunyaarra jiru, muuxannoo addunyaarra jiruu fi muuxannoo biyya keessa jiru kana walitti finnee warri hirmaatan immoo of course harcaatiin waa jiraatu malee sektorootarra warra uummata gaggeessan, warra policy makers imaammata warra baasan, imaammata immoo warra hojiirra oolchantu asitti affeerameera waan ta'eef akkasuma hayyoonni duwwaa wal gahanii walitti manii galuutu hin ta'in warri uummata gaggeessanis, warri uummataaf hojjetanis, biiroo keessa warri hojjetan, hayyoonni, ogeessonni dhimma kanarraa beekumsa akka argatanii fi kan yaadnee qopheessine jechuudha. Hayyoonni keenya xiinxala hedduu gaggeessu. Qorannoo formalized ta'e duwwaatu hin ta'in informal bifa ta'een interakshinii hooggansa keenya faana taasisnuun nu bira hooggansi keenya gaappii maal qaba, hanqina maal qaba, cimina maal qaba kan jedhu akka yuunivarsiitiitti qabnaa jechuudha. Qorannoon kunis achirratti hundaa'eeti.